Feesitoota sagantaa kanaa haala kanaan miidhagsanii bareechanii ergaan islaamaa akka inni walitti qabamee gurra nama hundaa galuuf akkasuma walitti qabamee namni waan bareedaa tokko akka hojjetuudhaaf ta'abdanii walitti qabdan galata guddaa Rabbis ni haa kennu. Galata guddaa Rabbis ni haa kennu. Egaa sagantaa irraa wanti sabareeche wanti akka inni hawwamuuf akka namni itti hirmaatu godhe Qur'aana Rabbiiti. Qur'aanni Rabbii bakki inni jiru yeroo hunda miidhagaadha. Qur'aanni Rabbii yeroo hunda bakki inni itti qaraamu akkuma ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam ibsan البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مني قرآن كيستي هنكرامني كالبيت الخرب أكمن أوناتي جرن سفر قرآن كيسن جري نانو قرآن كيستي هنكرامني نانو أونا جرما أرى نانو كن حالكنا نجوني ونتقبني برسيسني إبانغون وانقدارا warra taabee barateef barsiise carraa jaraa carraa bareedaa Rabbi haa taasisuufi. Abbootiin ergattanii qaraasifattanis carraa keessan carraa bareedaa Rabbis ni haa taasisu. Obboleeyyiin Islaamaa yoo tokko taane, yoo walitti dhufne, yoo wal nageenye maaluu qabna? Garuu waa argachuu dura waa hojjechuu dura of argachuu dursa. Of argannee yoo wal arganne waa argachuun bicuudhaa beekaa. Fakkeenyaaf hawaasni naannoo kanaa yoo tokkummaan jiraate, yoo wal naga'uun jiraate, yoo hangafti hangafummaan isaa beekamee, ijoolleen ijoollummaan isaa beekamee, hangafti kabajamee, ijoolleedhaaf rahmanni yoo godhame rahmata takkaan jirre naannoo kanatti bu'uu danda'a jechuudha. Garuu hayaan kaanaan kabajni quraanaa dhabamnaan, ulfinni walii dhabamnaan, hangafti bakkisaa wallaalamee jennaan abadan maaluu yoo arganne maaluu argachuu hin dandeenyu. Kanaaf sagantaan irraa waa baay'eetu isa adda godha. Sagantaan akkana isa kamirraayyuu caalaadha. Kanaaf Rabbi isinirraa haa jaallatu. Amiin. Kaleessa bakka fagoodhaa kaatanii hadhammoo bakka kana geessaniittu isin yoo wal qabattan kanaa ol deemuu dandeessu. Garuu namni hundi of wareeguu qaba. Namni hundi dhiirrii kennoonni yeroo hunda qabeenya qabnutti fayyadamuu dhabuudhaan, lafa qabnutti fayyadamuu dhabuudhaan, Rabbii fiixachuu dhabuudhaani nu boodatti hafnee bakka silaa madrasaan jiraachuu qabu bakki meeqa onee ijoolleen islaamaa achi keessatti silaa doktora, aalima, muftii ta'uu dandeessu achi keessatti ukkaamamtee hafte jechuudha. Kanaaf naannoo kun erga ol kaatanii Rabbi isin gargaaru. Erga wal qabattanii Rabbiin nama wal gadhiisu Rabbi isin hin taasisin. Rabbiin inni sin isaa jecha of qabdanii bakka kana teessan, inni sin isaa jecha waan qabdanurraa hiixattan, madaa isinitti jiru hadha Rabbi isin haa fayyisu. Dhukkuba keessan maanaa zaahiraa guyyaa har'aatti nama fayyee galu Rabbi isin haa taasisu. Bakki kun bakka waa baay'ee barbaadu waan ta'eef namni bakka kanatti dhiyaate hundi miiraan, xiiqiidhaan waan dandeettii isaa hojjetee bahuun dirqama. Sunnaa miti beekaa. Du'aa inni kadhatamaa aalima gurguddaatu as jiru, carraa bareedaa qabdu, isin tarii of tuffataattu, of hin tuffatinaa. Nu dadhabaadha, waa tokko hojjechuu hin dandeenyu, naannoon keenyas dadhabaadha, namni keenyas dadhabaadha. Lakkisaa akkasii miti, isin dadhabaa miti. Nama Rabbiin qabattanii ol kaatan waan ta'eef waa guddaa karooraa ol hojjechuu dandeessu, garuu karoora keessan hin biqeessinaa. Kanaaf warri lafa qabdanus lafa keessan irraa qunxuraa kennaa masjidaaf, madrasaadhaaf. Warri birrii qabdanus birrii keessan irraa qunxuraa kennaa.
warri waan adda addaa qabdan qabeenya qabdanurraa waan silaa hojjetamuu qabu kanaaf inshallah yoo hirmaattan yeroo gabaabaa keessatti karooraa ol milkeessuu dandeessu jechuudha. Rabbi isinirraa jaallatu. Rabbi isinirraa jaallatu. Namni tokko dhakaa makiinaa tokkoon galchaa jedhe jedhan. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi irraa jaallatu. Rabbi irraa jaallatu. Rabbi bira dhaabbatu. Dhakaan kun wantoota wayiin ijaarumu keessaa waan jabaa jedhamee ilaalama. Waan jabaadha jedhamee addunyaa kanarra jiru Rabbi isaa haa kennu. Waan jabaadha qaaliidha jedhamee akhiraa jiru Rabbi isaa haa kennu. Hunduma keessanii warra milkii Rabbi isin haa taasisu. Jabaadhaa ijoolleen, namni guddaan, namni naannoo kana jiru ofii isaatiifuu waa baay'ee hojjechuu danda'a. Garuu namas qabdu itti hirmaachisaa ofii keessanii hirmaadhaa. Niyyaan keessan cimaa ta'uu qabna. Rabbi subhaanahu wa ta'ala waan isin kennattan, waan isin anaaf jecha kennitan anatu bakka isinii buusaa jedha Rabbi subhaanahu wa ta'ala. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد سكسرا صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وان الرفت قبل الرا صدقان نتباسنو وان نتربي بجتش كننو قبل الرا ان الرفت يا رسول صلى الله عليه وسلم ما نفجنن دچا بكبو وانتيف arraya kuma tokko kennine kuma tokko niimiti kan kennamu kan galanni namaa kennamu dachaa isaatiin waan ta'eef sadaqaan hin hir'isu. Namni Rabbi irraa waa argachuu barbaanne jettan guyyaa hadhaa hirmaattanii seenaa hojjechuu qabdu jechuun isiidha. Allahu akbar. Koree mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Aggaaroo Awwal Ahmad Hussein anis akka keessummaa tokkotti qophaa'een dhufne birri 3,000 isiniif hin galchaa maal jettu jedha. Allahu akbar. Allahu akbar. Miliyoona 3 mee baasuu danda'u Rabbi isaa taasisu. Egaa akkuma walii galaatti warra milkaa'e Rabbi isaa taasisu. Hadda waa guddaa hojjettanii bahuun dirqama keessan. Arraasumatti chaalenjii addaa uumtanii sababa ittiin waa argattan yoo taatan namni har'a bakka kana jiru yoo nama 200 yoo ta'e nama 500 yoo ta'e waa tokko mataarra yoo qabanne waa guddaa hojjennee deemnaa jechuudha. Kanaafuu hin tuffatinaa waan qabdanurraa kennachuun dirqama malee sunnaa miti. Namni muslimaa walitti hirmaachuu wal gargaaruun dirqama. Jabaadhaa cimaa waan qabdanurraa baafadhaa. Madrasaan keessan bara dhufu keessatti yoo Rabbi fedhe bakka amma jiru kanarraa tarkaanfii addaa tarkaanfatee guddachuu qaba. Rabbi isinirraa jaallatu. Rabbi isinirraa jaallatu. Rabbi isin ulfeeffatu. Nama wal qabatee tarkaanfatee galma bareedaa ga'e Rabbi isin taasisu. Ammoo inshallah ta'ala nutis du'aadhaan isin hordofuudhaan waan silaa hojjetamu wal quba qabaannee fuulduratti tarkaanfachuudhaaf wajjin deemnaa wajjin tarkaanfannaa inshallah ta'ala. Akka mana mariittis manni marii silaa mana marii yookaan majlisa jedhamu kuni isatu waan akkanaa kana ijaara. Waan akkanaa irraa eegdumitiisin hin eegdamu majlisarraa madrasaa ijaaruu masjida ijaaruu irraa eegdamusin hin eegdumu eeguu qabdu. Yoo eegaan jirre dogongora keessan eeguu qabdu. Garuu hadda eessa jira? Mana marii jechuun dhaabbata islaamaa gaaddisa islaamaa kan islaamni jalatti gaaddiseeffatee otuu aduun tokko hin tuqne islaamummaa isaa gaggeeffachuu danda'u jechuudha majlisa jechuun. Birri 5,000 meera isaan kam? Allahu akbar. Nama miliyoona 5 kennuu danda'u Rabbi isaa taasisu. Maatii isaa alii isaa Rabbi haa barakeessu. Jiruu isaa jireenya isaa Rabbi haa barakeessu. Kanaaf inshallah ta'ala dhaamsi macarrashaan irratti dhaammadhu tokko arra warri as jirtanu otuu waan iyyattanii waan hidhatin hamma birrii 100 birri 2,000. Allahu akbar. Isaan tokko karaa deemaan as gooree birri 1,000 jedhanii Allahu akbar. Allahu akbar. Yaa Rabbi irraa jaalladhu. Amiin jedhaa gasin immoo. Waa'een birrii kun egaa namoota isbishaal ta'etu jira.
قرواتو نتدعي لما قبابا كرنا رب مو اتسني قوتان يداسني إن شاء الله تعالى. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت.